Okay. Today, let us start to see about nursing health assessment. Nursing health assessment koorsii jaamtu eegalla. Nursing health assessment jechuun akkaataa narsii peeshantii tokko itti ilaaltu waa'ee saniiti. Unitiin jalqaba introduction to nursing health assessment dha. Waa'ee seensa isaati. Introduction isaati. Objectiviin kaayyoon boqonnaa kana yeroo boqonnaa kana fiite barataani tokkoffaa wanni beekuu qabu define nursing health assessment. Nursing health assessment jechuun maal akka ta'e hiikkaa isaanii bara. Type isaa gosoota assessmentidha. Gosoota ilaalcha peeshantidha ni bara. Component of nursing process. Nursing processing barattoota narsiidhaatiif beezikidha. Waan isiniif keessaa qabdullee ni bara. Method of collecting and organizing nursing assessment data. Akkaataa itti ragaa walii qabanii fi qindeeffatan. Organize comprehensive history of patient based on medical model and the Gordon approach. Maloota kana lamaan fayyadamee seenaa dhukkubsataadha walii qindeeffachuu ni bara barataanii. And also purpose and the component of physical examination. Kaayyoodhaa fi qabiyyeewwan physical examinationidha ni bara. Let us see introduction isaa mi'aa eegallu. Introduction to nursing health assessment. Definition of health irraa kana. Health jechuun maali? Hiikkaasaa. Health is broad concept. Jecha bal'aadha. Health yookaa jedhan fayyaa yookaa jedhan. Its definition is also differ. Hiikkaan isaatis garagara. Among to social class hawaasatti fayyaa jechuun garagara. Cultureidhaa fi cultureetti, aadaatti, religioniidhaa religionii jidduutti, amantiidhaa amantiitti. And also itini groupii saba jidduutti garagara fayyaa jechuun. Generally, there are two opposing model concerning definition of health. Hiikkaa fayyaa jedhamtu tan hiikuu irratti moodeelota walii faallaa abbaa lamaa jira. Isaanis narrow yookaan negative moodeliidhaa fi broad yookaan positive modelii. Moodeelota abbaa lamaan kanaa jira. Isaan kun akkam jaanii hiikan. Narrow yookaan negative modeliin it view health as fayyaa jechuu tan akkaataa ilaalcha warreen kanaatti absence of disease jaaniin dhukkubuma qabaachuu dhabuudhaani fayyaa jedhama. Yookaan disability yookaan infirmity qaama hir'ina dhabuudhaani fayyaa jedhama. Biological integrity of individual namni qaama kanaa yoonii fi fayyaa qabaate fayya jedhamaa jedhan isaan kun. Akkasuma akkaataa ilaalcha isaaniitti physical and physiological capability to perform routine task. Qaamaan fayyaa ta'anii hojiilee silaa qaamni hojjetu tokko yoo hojjechuu danda'anii fayyaa jedhama. According to this definition, an individual is healthy if akkaataa hiikkaa kanaatti namni tokko fayyaadha kan jedhamu if all body parts, cells, tissue, organ and organ system are functionally well. Yoo qaamni isaa hundi, seeliin isaa, tishuun isaa, orgaaniin isaa hundi sirriitti dalaganii fayyaa jedhamaa jedhan isaan kun warreen kun. Broad yookaan immoo positive modeliin akkamitti hiikan inni kun irra bal'aadha. See health as broad and more holistic concept jedhanii ilaalan. Bal'aadha waa hunda haammata jedhan. Probably most widely known of such model is that Constitution World Health Organization. Hani dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa itti hiika isa kana. Which believe health as fayyaa jechuu kam jedhanii hiikanii state of complete mental sammuun fayyaa taate physically qaamaanis socially hawaasummaa keessatti yoo sirriitti dalagee not merely absence of disease dhukkubnitti jiraachuu qofaa miti. Dhukkubni qaamatti jiraachuu qofa osoo hin tahin sammuun isaatiis qaamni isaatiis hawaasummaa keessatti yoo fayyaa qabaate qofa namni tokko fayyaa jedhamaa jedhan. Broad yookaan positive modeliin akkana jedhanii hiikan. Mee jechoota tokko haas keessatti itti fayyadamnu halaallu. Illness jechuun maali? Amma yoo hiini fayya dhabama jedhan
Siiknasiinis akkasuma. Garuu immoo hiikkaan isaa garagara. According to WHO, illness jechuun hiikkaan isaa abnormal process in which aspect of social, physical, emotional or intellectual condition. Namni tokko haala duraan jirurraa yoonii fi akka duraan barerraa yoo jijjiirame hawaasummaan isaa takka immoo qaamni isaa yookaan miirri isaa akkuma tokko na goggodhaa kan jedhan akka na godhuun beekuusa mallattoon irratti mul'anne isaatiitu ofirratti beeka illnessii kana. When compared with previous condition haala isaa kan duraaniitii wajjin yeroonii fi wal bira qabee ilaalee yoo piroosesni isaa kan duraanirraa adda ta'e illnessii jedhanii. Garuu siiknasiin process of experience symptom mallattoo qaba namtichi ofirra mallattoo arga. Physical illnessii qaba qaamni isaa kan duraan of keessatti mirqaana dhabesanii mallattoon irra mul'atti fakkeenyaaf nausea fa'aa qaba, eekii fa'aa qaba, peenii fa'aa qaba, ni lolloonchisa fa'aa, qaama fa'aa dhukkuba, lafa fa'aa maraanii, laafina fa'aa qaba, ijaan waa hedduu waa arguu fa'aa dadhabaa, ni dadhaba fa'aadha. Mallattoo yoo irra mul'atte siiknas jedhanii. Illnessiin ammoo mallattoo hin qabu. Wellness jechuun maali? Equivalent to health fayyaadhaan wajjin wal qixa wellness jechuun. According to Cockfair 1996 indicates that kun kitaaba akka bara kana isaan kun maxxansanitti maal jedhanii wellness jechuun tuni include conscious and deliberate approach to advanced state of fayyaan tun yookaaniif sadarkaa ol aanaarra jirtu wellness jedhanii physically, psychologically and spiritually healthy yoo ta'e namni qaamaanis sammuunis amantiinillee. It is dynamic fluctuating state of being. Bakka silaa irra dhaqqabuu barbaaddu san irra waggaa dhaqqabdi. Fayyaadhaa ol jechuudha. Fayyaa guutuu qaba wellnessiin kun. Definition of assessment halaallume. Assessment jechuun maali? Hiikkaan isaa daataa walitti qabuu jechuudha. Collection of data about individual health state. Haala fayyaa nama tokkoo odeeffannoo walitti sassaabbachuu saniin assessment jedhama. Health assessment jechuun maali? Systematic collection of data. Mala fayyadamnee tooftaa fayyadamnee ragaa tokko walitti sassaabachuu. That is used for determining client functional health pattern or status. Ragaa walitti sassaabanne kun maal nu ibsa? Haala fayyaa namticha sanii kan nu ibsu. Yeroo ragaa san walitti sassaabannu health assessment jedhaniin. Types of health assessment in the nursing. Nursing keessatti gosoonni health assessmentidha gosa hedduu jira. Types of health assessment can vary depending on adda adda. Waan irratti hundaa'ee adda adda ta'u client condition irratti hundaa'ee haala dhukkubsataa sanii time available yeroo qabdu yeroo san irra hunduutee purpose for information to be collected sababa yookaan kaayyoo odeeffannoo sun walitti qabamtuuf irra hunduunee mala garagaraatiin walitti qaban. Accordingly, assessment can be categorized as assessmentii kana yoo adda qoonne bakka afuritti adda qoonne. Initial assessment jaa ka jalqaba focused assessment wahirratti xiyyeeffate time lapsed reassessment yeroo kenninee fi yeroodhaan irra deebinee kanaan emergency assessment kan yeroo tasaa goonu jennee bakka afran kanatti adda qoonna. Inni initial assessment jaaniin kun maali? It is performed yeroo akkam godhame inni kun when clients enter health care facility and the same for first time. Maqaan isaatu initial wanni jaameef yeroo jalqaba patientiin bakka itti ilaalamu san dhufee yeroo jalqabaatiif ilaalame initial assessment jaaniin. In depth gaffageenyaani comprehensive database will be collected. Odeeffannoon guutuu walitti qabama initially kana jalatti. Kaayyoon isaa maali? Purpose isaa to establish complete database for problem identification and care planning. Odeeffannoo guutuu ta'e walitti qabachuudhaaf.
rakkoo sana adda baasuudhaa fi gara fuulduraa tajaajilaaf karoorfachuuf kaayyoon isaa jalqabaa ta'a. Kaayyoon lammaffaa to identify functional health pattern those are problematic. Rakkoolee waan itti ta'e sana bakka rakkoon irra jirtu sana adda baafachuu. Functional health pattern jechuun maloota fayyaasaa fayyadamnee mala ittiin fudhannu Gordon approach jaaniin nu fuuldura jiran ilaalla. Kaayyoon sadaffaadha to evaluate or overall evaluate patient health status. Dhuguma inni kun fayyaan qabu moo ni qaba? Haalli fayyaa isaa waliigala akkami hayyuu laaluudhaaf. Parpasiin isaa sadeen kana. Assessmentiin gosti lammaffaadha focused. Focused jechuun wahirratti geeffateeti. Nurse gather data about a specific problem. Narsiin odeeffannoon inni wali qabu kan probleemii kophatti adda bahisan. That has already been identified. Kan duru adda bahee jiru san irratti odeeffannoo sassaabbata. It concerns mainly one problem or one system. Rakkoota karratti yookaan immoo siistama qaama jiru irraa tokko ofarratti xiyyeeffateeti. Focused assessment are not as detailed. Akka haree buusanitti akka inishaalii sanitti fageenyaan hin fudhatamu. Isa kana qofarratti xiyyeeffata waan ta'eef. It has narrow scope. Bal'inni hedduun qabu. Bakka itti dhaabbatu shorter time yeroo gabaabaa qaba bal'inaas hin qabu. Frames and initial assessment irraa yeroo isaanii wajjin wal cinaa qabnee ilaallu bal'aadhaa miti. Inni kun yeroo gabaabduudhaatti kan sassaabannudha. Kaayyoon isa kanaa maali? Purpose isaa to identify new or overlooked problem. Rakkoo haaraa yookaan immoo tanii irra dabarre san adda baasuudhaaf. Yeroo reefuu siistama kanaan rakkoo qaba jennu san tanii irra utaallee yoo jiraatte. Nurse determine if problem is still exist. Yoo hangammaa rakkoon jiraatte adda baasuudhaaf. Whether status of problem are changed. Jijjiirame moo jijjiiramne adda baasuudhaaf. Improved, worsened, resolved. Ni wayyaa'e itti cimee moo irraa furamtee adda baasuudhaaf kaayyoon isa kanaa. Gosti assessment sadaffaa time lapsed. Time lapsed reassessment jechuun take place after initial assessment. Eega assessment jalqabaa goonee booda godhama. Maali wanni godhamuuf? To evaluate any change in client functional health. Fayyaa isaa kanarratti jijjiiramni dhufe yoo jiraate adda baafachuudha. The status of any identified problem should be evaluated at regular. Wanni time lapsed jee yeroo wal fakkaataa sa'aatii akkasii sanitti itti deebitee ilaalta jechuudha. Appropriate intervaliidhaan jira. Achiif achi jidduutti jijjiiramni dhufe moo dhufne what changes occurred. Usually such types of assessment is less comprehensive. Hedduu xaxaadhaa miti gabbu'aadha. Wanni inni keessa gaseemu detailiin isaa initial assessment irra. Time lapsed jechuun yeroo qabattee amma laalte daqiiqaa 15 booda takkaa 30 booda itti deebitee ilaaluu san kan irra deebitee ilaaltu san. Gosti afuraffaadhaa emergency assessmentidha. Akkuma maqaan isaa himutti when physiologic or psychological crisis is present yoonii fi wanni balaa tahaa jiraatti qaamarratti yookaan sammuurratti take place in life threatening situation wanni lubbuu baasaa wanni lubbuu isaatiif sodaachisaadha yoo jiraatte where preservation life is the top priority. Lubbuu isaa oolchuun filannoo jalqabaa nuu taati. Yeroo isaanii emergency assessment goona. It need more rapid collection of data. Daftee data wali qabachuu si fayyisa. Gubbaarraa haati hanga gadiitti miti. It is focused on few essential health patterns. Waa'uma xiqqoo irratti xiyyeeffata. Comprehensive miti. Hunda nammatu. Fakkeenyaaf ABC, airway, breathing fi circulation assessment dha. Emergency condition irratti wanti ati ilaaltu kana. Hafuura ni baafatamu hin baafu. Karaan qilleensaa banamoo banaa miti. Yoo karaan qilleensaa banaa ta'e hafuura baafata. Circulation marsaan dhiiga isaa hogganu. Kana laafta. Emergency assessment jaanii. Purpose of health assessment akka waliigalaatti yeroo walitti deebiifnu. Allow nurse to make judgment about patient health state. Haala fayyaa dhukkubsataa tokkoo murteessuu dandeessisa nurse. Determine patient is
maal ibsa? Haala dhukkubsataa baseline condition waan bu'uura nu ta'u ragaa bu'uura to identify normal function haala fayyaa keessatti namni kun akkana jira jennee beekuudhaaf. Inni sadaffaadhaa to identify presence of dysfunction wanni rakkoo tahee jiraachuudhaa fi jiraachuu dhabuu adda baasuudhaaf. Risk for dysfunction yoo gara fuulduraatti wanni rakkoo tahee jiraatte illee to identify patient strengths cimina patientii kana adda baasuudhaaf gara assessmentii gootu. Overall assessment data will be used for remaining step of nursing process. Nursing process step 5 qabdi. Step 5 keessaa jalqaba assessmentii tana. Inni kuni steppiilee asii boodaatiif bu'uura. Inni assessmentiin yoo assessmentiin tole taasii boodaatis ni tolti. Yoo asirratti dogoggora fudhatte xumura irrattis dogoggorumaa ba'a. Approach or model of health assessment. Modeelota narsii keessatti akkaataa health assessment itti godhan. Assessment model is framework waan irratti hundoonee waa dalagne modelli kun that provide systematic method of organizing data akkaataa ragaa fudhanne tokko itti tartiibeeffanne. The use of model is help to ensure comprehensive and organized data collection. Mala kana fayyadamuun modela kana fayyadamuun ragaa kana guutuu akka walitti qabannu nu dandeessisa. Ragaa walitti qabanne san guutuu ta'uu isaa nu mirkaneessa. Guiding framework also provides isa kanaan qajeelfamuun direction for decision making akkaataa booda murteetti murteessinuuf illee nuuf laaffisa. Number of nursing and non-nursing model are used. Amma gaa modeelota garagaraa jira kan itti fayyadamnee odeeffannoo walii qabnu. Kan narsiinis ni jira, kan narsiin ta'inis ni jira. To assist with organizing data tokko walitti qindeeffachuudhaaf kan nu gargaaran. Commonly used lamaa jira. Isaanis body system model yookaan medical kan warreen dooktorootaatti fayyadamanii fi functional health pattern yookaan Gordon approach jaanii kan narsiin itti fayyadamtu. Lamaan kanaa jira. Functional health pattern approach yookaan Gordon approach kuni it is provide systemic frameworks for data collection. Data walitti qabachuudhaaf kan itti gargaaramnudha. Wanni 10 akka qaba. 11 functional health pattern waa 11 jalatti ilaalu. Bakka 11tti adda baafne. These functional health patterns malli kuni maal nu dandeessisa? Allow gathering and clustering information. Waa'ee patientii kana odeeffannoo dhukkubsataa kana walitti qabachuudhaa fi qindeeffachuudhaaf. Usual pattern and any recent change. Haala duraan keessa turee fi jijjiiramoota eega dhufee jijjiirame. In order to determine if client response is functional or dysfunctional. Deebisaan qaamni kun dhukkuba kanaaf deebisu jiru kuni kasirriitii moo kasirriitii miti adda baasuudhaaf. Inni kuni both subjective and objective data jiraas jala. Subjective data jechuun kan patientiin afaan isaatiin sitti himu. Objective ammoo kan ati irratti agartu meeshaa faadhaan safartee will be collected for each functional health pattern. Hunda jalattuu 11 jalattuu achi jala galma achi jala wali qabama recordita. This model is commonly used by nursing. Nursing care planning qopheeffachuudhaaf tajaajila dhukkubsataa kanaaf godhuu deemtu yeroo qopheeffattu modelliin itti fayyadamtu isa kana. Because nursing diagnosis are developed based on this. Nursing diagnosis yeroo qopheeffattu isa kanarra hunduuteeti. Kanaafuu 11 Gordon approach kana sirri beekuu qaba namni narsii ta'e tokko hundinuu. Gordon functional health patterning kuni 11 jenna.
Inni 11 kuni tokkoffaan health perception and health management pattern. Akkaataa fayyaa isaa tana yookaan dhukkuba isaa kana itti hubatee fi peeshantiin kun fi amaloota inni kun dhukkuba irraa qabame ofirraa furuudhaaf itti fayyadamaa ture. Sanas jalatti adda baafta. Describe client perceived pattern of health and well-being and how health is managed. Akkaataa haala fayyaa isaa tanatti hubachaa ture. Fayyaan tun eessarraa na dhufte jira. Bakka naan taaneen dhaqee jira. Namaatu na laalee jira. Moo kam jira. Hoggaanii dhukkubsate hoo eessatti furmaata barbaada. Management pattern. 11 Gordon approach nuufuu dura jirti bal'inaan tokko laalla. Inni lammaffaadhaa nutritional and metabolic pattern. Haala nyaataatii fi dhangala'aatti fudhate. Patterns of food and fluid consumption relative to metabolic need. Haala qaamni isaa barbaaduun nyaata fi dhugaatii inni fudhate as jalatti adda baha. Pattern indicator for local nutrient supply. Wantoota nyaata dabalataa isa kana barbaachisan qaama isaa irratti buqqina fa'aa qabaachuu, gabbachuu fa'aa as jalatti danuu baha. Inni sadaffaadhaa elimination pattern. Waan fudhate san akkatti baasu. Describe pattern of excretory function. Qaamni isaa kan xuraawaa baasu kun dalagamuun dalagu. Baawuliin isaa karaa sagaraa ittiin baatu, bilaadariin karaa fincaan ittiin bahanii, gogaan faan karaa burqaan faan ittiin bahu. Inni afuraffaa activity and exercise pattern. Haala sochii qaamaa inni itti taasisu fi hojiilee guyyaa isaati. Describe patterns of exercise, activity, leisure and recreation. Sochii qaamaa kan inni taasisu. Hojii guyyaa tan inni dalagu. Leisure activity jechuun hojiilee inni jireenyaaf dalagu. Recreational yeroo bashannanaa waan inni ittiin bashannanu fa'aas jalatti danuu baati. Inni shanaffaadhaa cognitive and perceptualidha. Haala sammuu itti yaaduu fi perceptual jechuun sensoryidha. Qaamota miiraati. Qaamni miiraa isaa kun akkamitti dalaga? Describe sensory, perceptual and cognitive pattern. Qaamni miiraa isaa kun ijji, gurri, arrabni kun dalaga. Cognitive pattern noo akkaataan inni itti waa yaadu. Problemii kamitti fura. Jahaffaanii sleep and rest patternidha. Akkaataa inni itti rafuu fi akkaataa inni itti boqotu. Describe patterns of sleep, rest and relaxation. Haala hirriiba isaa, haala boqonnaa isaa, haala bashannana isaa kana laalla. Akkaataa inni itti dadhabbii irraa bahu. Inni torbaffaadhaa self perception and self concept. Self perception jechuun akkaataa inni kun itti hubate. Annamaa gadi jaamu, annamaa oli jaamu akkamiin hubate. Describe self concept pattern perception of self. Akkaataa inni kun itti hubate fi akkaataa inni kun nama keessatti itti beekamu waa'ee isaati. Inni 8ffaadhaa role and relationship pattern. Gaheedhaa fi hariiroo. Describe role engagement. Gahee qabamuu qabu inni kun maatii keessatti, hawaasa keessatti. Hariiroon isaa hoo namaa wajjin akkam. Kanas jalatti dabaa. Inni 9ffaa sexuality and reproductive pattern. Haala wal quunnamtii saalaa irraa gammachuu qabamuu qabu. Reproductive wal hormaata irratti ilmoo ni qabamuu qabu. Patterns of satisfaction or dissatisfaction. Gammachuu fi gammachuu dhabuu. Sexuality wajjin wal qabatee. Reproductive pattern isaa haala wal hormaataa. Inni 10ffaadhaa coping and stress tolerance jaaniin. Coping jechuun waan takka amanee fudhachuu fi stress tolerance jechuun waan cinqii takka hoggaa qabde cinqii san akkamitti dandamachiisa. Bakka akkam dhaqa. Manguddoo mariisisaa moo bakka bashannanaa dhaqamoo alkoolii dhugamoo maal dalaga. Coping pattern and effectiveness stress tolerance. Ammas bu'aa buusuu siitii sallaalla wanni inni fayyadamu sun bu'aa ni buuftii fi. Inni 11ffaadhaa value and belief. Waan inni gahee kennuuf, waan inni gatii kennuufii fi amantii isaallee ilaala. Describe goal and value. Galma isaa waan inni gatii kennuuf amantii isaa ilaalla. Underlie decision making. Murteessuu irratti waan inni fakkaatu. Amantii murteeffatamu aadatti maaliif murteeffata?
Akkaataan moodelii lammaffaadhaa body system model jaaniin kuni kan warreen dooktorootaati. As jalatti approaching data collecting by examining body system sistemoota qaamaa kan jiran kana hunda qorachuudhaani data lafa kaayan. Maaliif medical model jaame? It is used by physician. Warreen dooktorootaani fayyadaman waan ta'eef. Investigate presence or absence of disease. Kuni maal isaan kan agarsiisa? Jiraachuu fi jiraachuu dhabuu dhukkubaati. This method is organized data collection. Mala kana ugaa fayyadaman data akkamii walitti qabatanii organ and tissue function sistema qaamaa kana tokko tokkoon tartiiba galfatan. Fakkeenyaaf cardiovascular jaanii, respiratory jaanii, gastrointestinal jaanii akkasi tartiibaan sistema qaamaa kana tartiibeeffatan. Although nurses often use this model as well. Nursileen ni fayyadamti mala kana. The body system model does not facilitate formulation of nursing diagnosis. Garuu mala kana fayyadamuun nursing diagnosis idhaaf bu'uura siin ta'u. In addition, when this method is used, dabalataan ugaa malli kun fayyadamu. Psychosocial aspect of client status are often neglected. Maaliif nursing diagnosis idhaaf bu'uura siin ta'an inni kun? Sababni isaa sistema qaamaan laalti malee psychosocialii hawaasummaa fi sammuu isaa tana waa'ee isaan dubbifne. Kanaaf result fragmentation of care citaa gara tokkoo qofa akka taatu si godha. Guutuu miti jechuudha. Gar-tokkee si harkaa godha. Amma gaa medical and nursing history ilaalame. Medical and nursing history kana overview isaa ilaalla. Taking health history seenaa fayyaadhaa akkamii fudhatan? Maal jechuu isiin tun? Health history jechuun hiikkaansaa review of client functional health pattern prior to current contact with health care agency. Yeroonii fi ammaan tana dhaabbilee fayyaa tana dhufe fayyaan isa kanaa akkam akka turte. Kanaan dura hoo akkam akka turte ittiin beeku. Laaluu san gaafachuu saniini health history jaanii. Both doctor and nurse may take health history from patient. Patient irraa fudhatan. Nursiinis doctorinis garuu garagara. Medical history concentrated on symptom and the progression of disease. Kan warreen dooktorootaa fudhatan mallattoodhaa fi adeemsa yookaan dhawaata dhukkubaa kana. Kan narsiidhaa nursing health history focused on client functional health pattern. Haalli fayyaa isaa kan ture sun 11 sun akkam akka turee fi response to change in health status haala fayyaa isaa kan martanaa kanarratti deebisaa qaamaa. Alteration in lifestyle dhiibbaa haala jireenyaa kanarratti dhukkubni kun fidu jiru san of keessatti hammata. Guideline for effective history taking. Amma sirri seenaa nama tokko fudhachuudhaan qajeelfama kana hordofuu qabda. Qajeelfamni kun maal jedha? Jalqaba greet godhuu qabda. Salaamtaa nagee gaafachuu qabda. According to norm and culture. Akka aadaa fi duudhaa hawaasa saniitti nagee gaafachuu qabda. San booda hoo then call according to his title and name. Sadarkaa nama saniitii jaamuu qabda maqaa. Yooniif nama guddaa taate maqaa kabajaatiin doktora fa'aa dhufa, profeesara fa'aa dhufa. Namni sadarkaa garaagaraa si bira dhufa. Akkaataa sanii yaamteeti maqaa isaa give undivided attention xiyyeeffannaan hiramne kennuufii qabda hoggaa isaa kan haasofsiiftu. Keep comfort and privacy. Bakka taa'utu hojjeteetiif akka namni lallaallee irraa magarrajaa godhuu qabda. Ulaa cufuu qabda. Watch for indication of discomfort. Amma mallattoo itti toluu dhabuudhaa irra laalta. Mallattoon irratti toluu dhabuudhaa ta'a akkam fa'a poor positioning fa'a hoggaa taa'u gar tokko fa'a jallatee yoo taa'u evidence of pain dhukkubbii fa'a yoo irratti mul'atte anxiety mallattoo cinqamaa jiraachuu fa'a sign to urinate mallattoo fincaanuu barbaaduu fa'a irra laalta. Never be hurry. Even when you are in limited time. Tokko kana qajeelfamni jabaan yeroo hunda jarjaruu hin qabdu. Dafeeti maarree san godhaati mee dafiinatti hin jettu.
Yoo jarjaratti illee jiraate yeroo murtaawaa illee yoo qabaatte jarjaruu hin qabdu gonkumaa. Kana booda gaafiin itti gaafatu ta'a akkami? Design question appropriately sirriitti gaafii tartiibeeffachuu qabda. Jechuun open questionii gaafachuu qabda jechuudha. Avoid leading question. Gaafii deebisaa lama qofa qabdu yes fi no akkanas godha yookaan lakkii kan inni jiru akkas hin godhu. Beekamsi godha jetteeniiti haasofsiifta jechuudha. Begin with general question irraa eegaluu qabda. Gaafii waliigalaarraa. Kan biraa facilitationidha. Facilitation jechuun nama isa kana simatu taatee argamu jechuun facilitation by posture, action or word jechaan gochaan nama isa kana simatu tahuu qabda. Akka nama isa kana hawwisiisuu qabda jechuudha. You encourage the patient to say more but do not specify topic. Akka inni dabalata taasisuu qabda malee akka inni osoo haasa'u jiru karatti harkaan murtu. Silence is itself when attentive yet relaxed is facilitative. Yoggaa xiyyeeffannaa kan inni tuufsanii cal jettee dhageeffachuu qabda. Isa kana. Leaning forward hoggaa teessu duubatti akkasitti kursiirra miila wal qaxxaamursitee duubatti hirkattee akka nama boonuu sanitti hin teessu. Fuulduratti jettee ija keessa ilaaluu qabda. Saying ayyee itti fufi jechuu ni qabda. Sin dhaga'uu jira jechuu ni qabda. All help patient to continue akka inni itti fufuu gargaarti. Facilitation jedhama. Reflection jechuun akka dhaga'uu jirtu kana mul'isu jechuudha. This is a repetition of patient word jecha isaa kanarra deebitee to encourage him to give you more detail akkas jettee miti jettee je'ee akka inni bal'inaan sii himu taasisu. Qaceelfamnis kana. Inni biraa clarification. Clarification jechuun waan addaan siin bahin takka akkasii galtu taasisu. When patient word are ambiguous yookaan immoo yoo adda siin baane taate shakkii yoo sibbite or associated are not clear takka immoo hariiroon isaa yoo si adda bahuu baate you must request for clarification. Mee bakka sanitti kam jechuu barbaadde jettee gaafachuu. Kan biraa empathetic response. Empathetic response jechuun gara namaa laafina deebisaa gara namaa laafuudha. Recognition of feeling miira isarraa mul'atu kana akkaataa ati agarsiiftu. Fakkeenyaaf nama waasitti himachuu jiru yoo itti qofalte fa'a bakka qaanfateeti if duuba deebi'a. Such as embarrassment fa'a, shame suffering isa qaaneessuun fa'a qaanii fa'a itti mul'isuun kun hin barbaachisu. Inni waan fedhaa himatu. Responding to patient in ways that show understanding and acceptance. Karaa inni hubatuun karaa ati fudhachuu kee inni beekuun deebisuufii qabda. It may be as simple I understand your problem jechuu ni qabda. Rakkoo ta'e hubadheetiin jiraa jechuu ni qabda. Or it may be behavioral such as providing piece of soft for patient in tear. Yeroo sitti himatu kana namni gariin booyuu fa'aa danda'a. Kanaaf jajjabeessitee sooftii fa'aa kennuufii qabda. Akka inni ofirraa qulqulleessuuf. Kan biraa naamusoota jira. Ethical consideration in health assessment. Yeroo nama tokko laaltu seenaa isaa yeroo irraa fudhattu naamusoota eegamuu qabu jira. Anytime you collect data from patient, you should make the following consideration. Xiyyeeffannaa osii gadii kana kennuufii qabda. Yeroo nama irraa seenaa fudhattu. The patient has full right to know why you are collecting information. Mirga qabu dhukkubsataan kun. Mirga maalii? Maaliif odeeffannoo tana isarraa fuudhutti akka jirtu? Mirga guutuu qabu. Akkam godhuu deemtaa waan na gaafattu kan je'ee si gaafachuu danda'a. Itti himuu qabda. Therefore, yeroo inni si gaafate maal jettaan? It is extremely important to explain detail what health history is, how information is elicited, how it will be used. Akkamitti akka gaafatamu odeeffannoon kun eessa akka dhabu odeeffannoon kun eenyufaan akka ijaan argan eenyufaan akka itti fayyadaman sanitti himuu qabda. Kanaafuu the individual or patient client is fully informed about process of data collection. Adeemsa ragaan isarraatti fuudhamu
kana beekuu qaba. Beekee konsantii godhuu qaba, hayyamuu qaba. Dirqama ta'uu qabu. Decision of patient is freely made. Murtee isaati tabilii isaatiin ta'uu qaba dirqiidhaan. Tani dirqiin taasisuu hin qaban. Yoo dirqiin taate mirgi isaa cabee jira. Inni biraa following interview yeroonii fi nama haasofsiisan. The nurse or other healthcare provider selectively record information. Odeeffannoo tana galmeessuu qaban. That is pertinent to health status of patient. Haala fayyaa isaa ta'ammaan tanaa tan ta dhugaa san katabuu qaban. Ta'uu hin dhabdu jaaniitii miti. When data collection is completed, hoggaa odeeffannoo tana walitti qabdee fixxee booda hoggaan booda. And the data recorded. Isa galmeessite san. Writer record is maintained in secure place. Dirree irra kaa'amuu hin qabu. Bakka nageenyummaa isaa eegame kaa'amuu qabu. Made available only to those health professionals directly involved in care of patient. Warreen tajaajila dhukkubsataa kana keessa hirmaatan qofaatiitu isa kana laaluu danda'e, arguu danda'e. Namni hundi arguu hin qabu jechuudha. Mana galmeetti deebi'uu qabu. Component of health history maal maali? Seenaa fayyaadhaa hoggaa namarraa fuudhan waan irraa gaafatanii jira. Conventional health history has several parts. Kutaalee hedduu qaba. Kutaan kun hundinuu kaayyoo mataa isaa qaba. Yeroo walitti dhufe garuu component of health history jaanii. Together they give structure to data collection and the final record. Yeroonii fi data kana walitti qabdu sequence hordoftuu jira adeemsa. They do not dictate sequence of interview. Akkaataatti isa kana gaafattu siif murteessa malli kun. Typically comprehensive adult health history maal qaba? Structuring isaa. Tokkoffaa date and time qabaachuu qaba. Guyyaa yeroo itti odeeffannoo san gaafatte. Patient identification, social demographic data, ragaa isaa guutuu, maqaan isaa, saala isaa, umrii isaa bakka irraa dhufe hunda. Sadaffaa source of referral ifeni yookaan referiidhaan dhufe taate bakka biraarraa maddi isaa galmaa'uu qaba. Source of history madda seenaa kanarraa fudhatte isarraa buute moo nama isa fide moo galmeessaata duraanii irraa reliability dhugummaa isaati. Dhugummaa odeeffannoo ati fuutee tan. Chief complaint. Chief complaint jechuun waan amma dhufeef. Fakkeenyaaf namtichi maaliif amma dhufe? Mataa dhukkubee dhufe. Chief complaint irra santu barraa. History of pleasant illness. Akkaataa dhukkubni kun amma eegale. Fakkeenyaaf mataan kun dhukkubuu kanaan dura bakka san dhaqeetiin maarree takka godhee akkana na godhee san booda bakkuma san irraa mataan kun na dhukkubee achii booda akkana na godheetiin achiin abalufaan baadhatanii asana fidan history seenaa isaati. Kabiraa past illnessidha. Kanaan dura dhukkuboota kanaa kan kanan tahin illee qaba seenaa isaa. Family history seenaa maatiiti. Dhukkuba kanaa kana maatiin qabdi. Personal social history hawaasummaa keessatti inni kun akkami? Hawaasa akkam keessa jiraata? Kudha tokkoffaan systemic review jaaniin. Sistema qaama isaa kana tokko tokkotti gubbaarraa kaaftee hanga gadiitti laaluu jechuudha. Componentiin isaa hanga kana. Date and the time of history ni karree hojjenne suni date is always important. Barbaachisa yeroo hunda guyyaa katabu. You are strongly advised to routinely document time you evaluate patient. Ogeessa fayyaa yoo taate ati yeroo hunda guyyaa ragaa san itti ilaalte katabuun dirqama. Especially in urgent yoo ta'e, emergent yoo ta'e yookaan immoo hospital setting hunda keessattuu guyyaa katabuun dirqama. Emergency ta'us hospitaaluma keessattuu ragaa hunda guyyaa qabaachuu qaba tokko. Inni lammaffaa patient identificationidha. Adda baafachuudha dhukkubsataa kana. This is not only serve to establish who patient is. Dhukkubsataan kun eenyu jee adda si baasuu qofaa miti. But also to give you some tentative suggestion. Nama akkamii wajjaasa'u jirtaallee adda si baasa. You are talking to and what likely problem may be. Namni kun nama akkanaati rakkoonsaa tana ji'ee.
addasii baasa. Eenyuu nama kana yoo barte. Biographical data provides you with direct information related to current health problem. Seenaa isaa kana hoggaaniif gaafattu. Qonnaan bulaa, social workeriidha, sex workeriidha. Hoggaaniif ragaa isaa kana fudhattu dhukkubammaan tanaa isa jiru kanaan wajjin hidhatanii qabamuu qabuudhaaf bu'uura sii ta'a. Alert you to risk factor for health problem. Rakkoo isaa tammaan tanaaf wanni sababa ta'e kana ta'uun dhabdu jettee xiyyeeffannaa keessa galchita. Point out need for referral. Yooniif referii barbaadullee waan si dandeessisu. Your patient ability to provide biographical data accurately. Yeroo seenaa isaa kana fudhattu mallee waan sammuu isaallee asumaan hubatta. Inni kun seenaa isaa sirriitti yoo siimuu danda'e haalli fayyaa sammuu isaa nagaya ta'uu isaa si agarsiisa asumarra. Biographical data jalatti wantoonni hammataman maali? Maqaa jira, umurii isaa, saala, iddoo irraa dhufu, marital status haala bultii ijaare moo hin ijaarre, occupation hojii ni qaba, phone number, contact person nama yoo balaan irra mudatte illee namoota yaamamu. Race kun ethnicity isaati, saba isaa, amantii isaa, date of admission guyyaa dhufee, date of examination guyyaa qorannaan kun gaggeeffamee fi educational level sadarkaa barnoota isaa. Yoo namni barnoota hin beekne taate akkasii wajjin haasofta. Kabarate yoo taate akkasii wajjin haasofta. Kuni waan barbaachisaa biographical dataan. Inni sadaffaadhaa source of referralidha. Madda bakka irraa dhufe. It is important especially when patients do not initiate their own visit. Yoo ofiif hin dhufin kana beekuun barbaachisa. It indicates that kuni maal si agarsiisa? Referii kanarratti writer report may be important. Waan gabaasa waa'ee isa kanaa jala erganii jira barreeffamaan. It help you to understand patient possible motivation. Haala isa kanaa si hima namtichi kun dhukkuba kana waan qabuuf kana laalleeti sababa kanaaf isin erginee jirti. For example, person seen at request of police for medical legal reason. Amma nama tokko poolisiidhaatiitu sitti erge. Takka poolisii fide sababni isaa dhimma seeraa wajjin wal qabatu. May have different goals than those who came to their own initiative. Warreen ofiin dhuferra kun imma galma addaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko osoo sammuu isaa fayyaa qabdu akka waan maraatee faayif godhee dhugamoo dhugaa miti si bira fidan san adda baasuudhaaf. Sababni isaa seeraaf waan ta'eef sababa seeraatiif. Inni afuraffaadhaa sources of history madda seenaa kanarraa fudhatu. It helps to assess value and the possible bias of information. Loogii odeeffannoodhaa tana adda baasuudhaaf si gargaara. Waan inni hin qabne irra kaayamu tanuma inni qabu. The source can be maddii odeeffannoo irraa fudhatan kun patientii ta'uu danda'a. Mataasaa, faamilii, maatiisaa, friendiisaa, shariikasaa, poolisii ta'uu danda'a. Letter of referral bakka inni irraa refer ta'ee dhufe, past medical record galmee isaa ta duraanii maddii odeeffannoodhaa hedduu primary fi secondary illee jira. Inni shanaffaadhaa reliability. Dhugummaa vary according to patient memory. Haala yaadannaa dhukkubsataatiin garagara. Trust isaatii fi moodii isaatiin, haala amantii isaatii fi haala amala isaatiin. Reliable person always gives an answer. Namni dhugaadhaa yeroo hunda deebisaan isaa wal fakkaata. Tanuma achi kenni asittis kenni. Document this information if relevant. Yoo dhugaa ta'e galmeessi. Fakkeenya the patient is vague when describing symptom. Yeroonii fi mallattoo isa keessa jirtu tana himu namni kun waa hedduu haasa'uu danda'a. Vague jechuun balki jechuu hedduu. Detail are confusing. Amma soqaanii fi fageenyaan gaafatti daranuu wallaaluu fa'aa danda'a. This judgment is reflects amma akkamsi godhamee akkam turte jettee hoggaarra deebitee gaafatu yoo ta'e jibaa taate quality of information provided by patient is usually made at the end of interview. Qulqullinni yookaan sadarkaan isaa xumura irra kaayama.
dhuga himu jiraa fi kijibu jira. Reefu bakka sanitti kam jettee irra deebitee dhugaa gaafatte waan biraa sitti hima. Tarreefu waan biraa sitti hima. Any special circumstance such as use of interpreter. Amma haalota tokko keessatti nama afaan hiikullee fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf Saifuddin interpreted for Ahmadiin. Inni amma namni tokko nama tokkoof bakka bu'ee himuu danda'a. Who does not speak afaan Oromoo, nama afaan Oromoo hin beekne himuu danda'a. Akkana siin jeejee, kunis akkana jeejee. Kunillee rakkoo ta'uu danda'a. Akka inni jechuu barbaade sanii adda himuu danda'a. Inni ja'affaadha chief complaint siisiidha. This is starting point of main part of history. Galmi seenarraa fudhannu qabxiin jalqabaa isa kana. These are major symptoms. Kun immoo chief complaint irra wanni katabaan mallattoo ijoo sani concern for which patient is seeking care. Maaliif dhufanii kun? Haa ammaan tana maaliif dhuftee dhugaa jettee mataa tokkoon na dhukkubee jira. That is issue that bring patient to seek help. Gargaarsa kana akka dhufu wanni taasise maali? Questions such as gaafii akkam fa'aa gaafatta. What bring you to our clinic today? Arra maaltu klinika keenya si fide? Why are you admitted to hospital? Maaliif ciifte? What bring you here? Maaltu as si fide? What seems to be trouble? Rakkoon ta'e maali? May be considered to elect the chief complaint. Rakkoo saasan baasuudhaaf gaafileen ati itti fayyadamtu gaafii kanaa ta'e. They should be written using the word of patient. Yeroo katabdu jecha dhukkubsataa saniitiin katabuu qabda. Status one or two sign or symptom in the duration. Yeroo hunda dhugaa katabdu jecha dhukkubsataa sanii mallattoo isaasan takka yookaan lama fi hanga wanni sun irra turte wajjin mataan na dhukkube sa'aatii 2 garaan na yaase durationiidha wajjin. Enclosed in quotation mark. Jechas dhukkubsataa sanii ta'uu wanni mirkaneessituuni quotation mark keessa kaa'uu qabda. When patient has more than one problem, yoo tokko ol rakkoo tokko ol yoo qabaate hoo should be right but prioritize under complaint. Tartiibaan barreeffamuu qaba. Wal duraa duubaan akka walirra hamtuutiin akka walirra saffisa barbaaddu. Fakkeenyaaf duration of complaint should be specific ta'uu qaba jenni yeroon isaa. Fakkeenyi isaa chief complaintiin chest pain for 3 days. Qomaa dhukkubee guyyaa 3 jecha dhukkubsataa sanii ta'uu nu barsiisa quotation mark keessa jiraachuun kun. Swollen ankle for 2 weeks. Koomee dhaatiitu ta'e 7 Fever and headache for 24 hours. Make every attempt to quote patient's own word. Yeroo hunda quotationii keessa kaayuu kee mirkaneeffachuu qabda. For example, my stomach hurt and I feel awful. Garaan kun na cinqu jira, rakkisu jira, inumaa ifna jibbisiisee. Jecha isaa ta'uu quotation mark keessa kaa'uu qabda. Sometimes the patient have no overt complaint, in which case yeroo takka waan isa fideen qabu ta'a. You should report their goal instead. Amma goal isaa kaa'uu qabda. Rakkoo isa fideen hin qabuumi. Fakkeenyaaf check-up dhufu. For example, I have came for my regular check-up. Check-up dhaaf hin dhufee quotation mark keessa. I have been admitted for thorough evaluation of my health. Onnee tiyya tana laallachuudhaafiin ciisee quotation mark keessa kaa'uu qabda. Inni torbaffaa history of present illness. Kun immoo amplification chief complaint jaaniin sirri gaffageessanii ibsuu explanation or detail of chief complaint present illness history. This section is clear chronological account. Sababa dhukkubsataan kun mana yaalaa kana dhufee fi bakkitti sirriitti ibsan asi. Through data came from patient or the organization due of clinician. Daataan patient irraa fuudhama ka tartiibeessu immoo ogeessisani. Akka fedhetti himuu danda'a. Gadirraa kaasee ol haa himu, gubbaarraa kaasee gad haa himu. Akkaataatti tartiibeeffatu ogeessaa tartiibeessa. The narrative should be garuu ibsi kun maal qabaachuu.
include onset of problem akkatti eegale setting in which it has developed haala inni keessa ture hoggaa rakkoon tun eegalte it is manifestation mallattoo irra mul'ise any treatment dawaa fudhate the result bu'aa dawaan sun fideef condition of patient just before illness dhukkuba sanii dura haala inni keessa ture how patient was brought akkamii dhufe how had came to interviewer yookaan si bira si dubbisu kana bira akkamii dhufe akkanumatti sana eegaleetuma hoggaa sanillee taa'eetumaan qamahu jira mallattoon isaa lafa tanaan naam fi fiigee dawaa tokko michiidha jeenumaan fudhadhe narrallee waa wayyoone achiin dura garuu nagayaan qaba ammaan tana garuu namaan na fide kun amma history of present illness jedhanii fakkeenya isaati date of onset jiraachuu qaba guyyaa inni eegale it usually useful to start history of present illness with phrase like jecha akkamiin eegalta history present illness yoogaa barreessitu the patient was perfectly or relatively well until hanga guyyaa kanaatti nagaya ture jettee eegalta mode of onset isaatti illee ni katabda course and duration hanga inni irra turee gadhiisu fakkeenyaaf onsetiin isaa abrupt jedhamu gradually tasa eegale moo xiqqoo dhawaataan itti dabalaa dhufu intermittent jedhamu persistent addam ciccitaa dhufamu moo wal fufumaan short lived jedhamu constant xiqqoo qabeetuma gadhiisamu moo wal fufaan steady jedhamu increasing in severity hanguma sani moo hammeenyi isaa si dabala fakkeenyaaf mataan na dhukkuba jeenu tasa eegale moo itti hammaachaa dhufu dhukkubeeti jidduutti irraa dhaabbata moo akkuma dhukkube saniin itti fufa dhukkubbiin tun itti cimti moo hanguma sani the principal symptom should be well characterized mallattoon inni himatu hundisaa sirriitti adda baafamuu qabdi with description ibsoota asii gadii kanaan with it 7 attribute yookaan 7 characteristic jedhanii amaloota 7 ibsa 7 jira hani mallattootti adda baasan tokko location bakka san quality isaa hanga mallattoon sun itti cimtu quantity yookaan severity isaati waan inni safaruun timing yeroo qabaachuu qabdi yeroo onset duration and frequency inni shanaffaadha setting in which they occur haala inni keessa jiru hoggaa wanni sun eegaltu factors that aggravate or relieve symptom wantoota itti hammeessan takkaarraa wayyeessan associated manifestation mallattoo san akkaataa inni itti ibse mallattoo irra mul'atte san mallattoo isa sanii wajjin jirtu fakkeenyaaf mataa dhukkube mataan sun bakki dhukkubeen maddii bitaa tana hanga inni dhukkube hangana jaa inumaa akkana ji'imuu hin danda'u jaa onseetii hoggaa himu tasana eegale jaa anumaa nagee taa'u jiru jaa hoggaanii mataa kana sossoofadhe faalatti hammaatti jaa kana wajjin na lalloonchisaa faaja aggravate associated manifestation jechuun the patient often have more than one symptom yeroo hedduu patientiin mallattoo tokko ol qabaachuu danda'a garuu each symptom merit its own paragraph mallattoon hundi keeyyata isaa keessa barreeffamuu qaba mallattoon hundi and full description idhaa wajjin ibsa guutuu wajjin pertinent positive and pertinent negative should be included wanni mallattoo san faalleessuu fi wanni mallattoo san jajjabeessullee fakkeenyaaf hoggaa mallattoo positiivii fi negatiivii tana wajji barreessitu differential diagnosis adda baasuudhaaf si gargaara dhukkuboota mallattoo wal fakkaatan qaban kammoo takkaa fi lamaan irraa adda san adda baafachuuf si gargaara presence or absence of symptom relevant mallattoo isa kana wajji wal qabatan most likely diagnose explaining patient condition haala dhukkubsataa kan ilaalu jirtu kana sirriitti bira gahuudhaaf differential diagnosis kasi barbaachisuuf these statements are expressed jechuun akkamii ibsama
in terms of sign and symptom but no disease. Yookaan mallattoo ijaan garte yookaan tan inni himate malee maqaa dhukkubichaa sanii hin himamu. Dhukkuba kana jedhamee. Negative statement may be important as positive statement. Jechi negativiitis barbaachisaa jenne akkuma positiviitti. Fakkeenyaaf patient presenting with hemoptysis namni dhiiga haqqisu. Statement like jechoota akkam fa'a. He deny night sweating. Halkan hin urgu je. Chronic cough hin qabu je. He has not lost weight jecham ammaas ulfaatinni kiyyan irranne je. He doesn't have loss of appetite nyaanni illee natti toluu hin dinne je. Kun amma silaama dhiiga haqqisee nama dhiiga haqqisee kiiloon isaa gabbuuti fa'aa qabaachuu danda'a. Importantiidha. Ididuun isaatu ni katabata. He suddenly developed fever. Inni tasa laayidaan qabe, chiilii qabe, ni hollachiisee, rigarii qabe, inni jajjabaate qaamni isaa stiffness ta'e, chest pain, aggravated by deep breathing, qoma dhukkubdu qaba, hoggaanii fi qilleensa keessa fudhatu itti hammaatti, kaafii qaba qufaa, productive of blood streak, sputum, qufaa aahiinsaa dhiiga qabdu, 2 day ago guyyaa lama dura. Negative statement try to rule out pulmonary TB. Jechi negative suni TB sigarsiifama. While positive statement imply diagnosis of pneumonia. Ka positive dha kan ramaa isa dubbifne kun pneumonia himu. Karee buusun ammoo TB. Risk factor in the medication related. Wantoota dhukkuba kanaa wajji wal qabatanii fi dawaalee related to current complaint may be asked. Yoo dawaa fudhatee dawaarraa akkana ta'e taate illee ni gaafata. Sababa dawaatiif side effect dawaatiif yoo akkana ta'e taate. History of past illness. Seenaa dhukkuba dabreeti kun amma. This is include important illness from infancy onward. Ka ijoollummaarraa kaaseeti. Ka ijoollummaallee ittiin comprise childhood illness dhukkuba gaafa ijoollee qabellee numa gaafan. Measles jennaan. Rubella, mumps, whooping cough, chickenpox. Shiftedha. Rubellaan kunis rubella mumps jechuun ka as jala nama hiiteessu. Whooping cough namuu qaqqee chickenpox dhukkuboota ijoollummaatiif nammaa. Illness experience during adulthood ka gaafa guddatee illee maas in 4 area kan afraniinu. Medical, surgical, obstetric, psychiatric. Kara hundattuu kara dhukkuboota qaama keessaa habaqaysuu barbaadan yoo dubartii taates ka dahumsaa ka ulfaa hunda ka sammuuti. Accident and injury. Balaan isa kanarra geessee jirti. Traumaan faan irra gahee seenaasii gaafan. History of blood transfusion. Kanaan dura dhiiga fudhatee jira. Each of these conditions should be described. Gocha kana yeroo ibsitu haalota kana in terms of approximate date of occurrence gaafa guyyaa sanii tilmaamaan wajjin ibsamu. Magnitude of problem ulfina rakkoo sanillee. Place and the duration of admission bakkaa fi bakkatti ciisee fi hanga ciise yoo hospitaala ciise. What was given or done maaltu kennameef jetti. Outcoming problem sanirraa fayyamu osuma fayyin godhe badee. Select aspects of health maintenance include immunization. Fayyaa isaa tana tursiifachuu irratti waan inni fudhate. Immunizationii fudhatee. Screening testii dhammaas kun qorannaalee qaamaati. Tuberculin testii faa TBdhaaf. Pap smear kun ammaa kaansarii faa adda baasuudhaaf. Mammogram kun kan harmatti ilaalame. Together with the result and the date they will last performed. Check-up dhufanii bu'aa fitti fi guyyaa maahinsa fudhatan. Inni saglaffaadhaa family history dha. Seenaa maatiiti. Outline age and health. Umriidhaa fi fayyaa isaanii sana. Age and the cause of death. Yoo du'an gaafatti du'anii fi sababa du'aatii isaanii. Of each immediate relative.
Immediate relative jechuun fira dhihoo, firatti aanu, including parentii yoo taate, miseensa maatii yoo taate, list their age and current health status yoo jiraatan, umrii isaaniitii fi haala fayyaa isaanii. If dead, yoo du'an, mention date and possible cause. Gaafa guyyaa du'anii fi sababa du'aatii isaanii. Grandparentiin akaakayyuu isaaniiti. List their age and current health status yoo jiraatan, umrii isaaniitii fi haala fayyaa isaanii. Yoo du'an guyyaatti du'anii fi sababa du'aatii isaanii. Siblingii jechuun obboleeyyan. List their age and current health status. Umrii isaaniitii fi haala fayyaa isaanii. Yoo du'an guyyaatti du'an sababa du'aatii isaanii. Children, ijoollee isaanii. List their age, current health status if dead. Umrii isaan amma jiran, haala fayyaa isaanii. Yoo du'an sababa itti du'anii fi guyyaa du'an. Grandchildren, ijoollee isaanii. Umrii isaaniitii fi haala fayyaa isaanii maarra jiran. Yoo du'an sababa du'aatii isaanii. Familial disease, dhukkuboota maatiin isaanii qabdu. Like TB faanii qabani, asmii fa'a, DM, hypertension, migraine. Migrainiin dhukkubbii mataati. Sababa shanyiitiin darbuu danda'a. Should be asked. Kunillee ni gaafatama. Inni 10ffaadhaa personal and social history dha. Seenaa nama dhuunfaatii fi hawaasaati. Kuni maaliif barbaachisa? This is important in order to have complete picture of patient as person. Suuraa isaa guutuu inni kun waan inni fakkaatu hawaasa keessatti. Kana ture hawaasa keessatti, hawaasni inni keessa turellee kana interpret his disease in light of social background. Dubbii hawaasummaa isaa kanarra dhaabbannee inni kun nama akkanaa ture, hawaasa akkanaa keessaa dhufe dhukkubni isaa kana ta'uu danda'a nu jechisiisudha. It is recorded as follow. Akkamitti galmaa'a? Early development, guddina isaa, sadarkaan guddina isaa akkam ture? Eessa guddate? Place of birth, where patient lived before, eessa dhalatee, patientiin kun kanaan dura eessa jiraachaa ture? Childhood development isaa akkamii? Guddinni isaa kophaa guddate moo maatii isaa bira guddate? Haalli fayyaa isaa akkam ture? Wanni inni dalagaa ture maali? Education isaa, school history mana barnootaa dhaqee moo dhaqe? Achievement isaa dabre moo failure ta'e moo ni kufe? Marital status, haala bultii isaa ilaalla. Whether patient is married or not. Bultii ijaare moo hin ijaarre? History of extramarital sexual activity. Seenaa fuudhaa alatti walqunnamtii saalaa dalage moo hin dalagne? Or sexual promiscuity. Sexual promiscuity jechuun dalagumaa fuutana qaba. Walqunnamtii saalaa sex workeriidha. Haala marital status isaa gaafachuun baay'ee barbaachisa. Kan biraa dalaga worker cardidha. Types of work inni dalagu. Gosa dalagaa isaa, gosa hojii, age began, gaafa inni eegale, umriitti eegale, ijoollummaatti, income isaa akkam, galiin isaa, number of job, bakka dalagaa sanitti gosa hojii meeqa dalaga. Success or failure regarding shift of job, hojii takkarraa takka jijjiirrachuu irratti milkaa'ina isaa yookaan immoo kufaatii isaa, occupational hazard, rakkoolee bakka dalagaa sanitti mudatti jirti. Attitude to work, ilaalcha dalagaa sanii qabu, employer and workmate, ilaalcha namni bakka san dalagsiisu qabuu fi namni isa san bira dalagu ilaalcha isaa qaban. Home surrounding, naannawaa manaati mukuun ammaas. Naannawni mana isaa sanitary condition isaa akkam? Haalli qulqullina isaa. Possible existence of overcrowding, hedduu waliin baay'atanii jiraatanii. Yookaan loneliness. Loneliness jechuun kophaa jiraata inni namarraa kophatti. What pet are kept, maaltu mana isaa keessa jira? Adurree jiramu, saree jiramu, maaltu jira? Habit or lifestyle, haala jireenya isaati.
dietary history seenaa nyaataa, history of substance seenaa wantoota akka alkoolii fa'aa, tobaakkoo fa'aa, chaatii fa'aa, exercise fa'aa seenaa isaa gaafa. One has to try to quantify daily alcohol. Yeroo kana sitti hime guyyatti hanga inni fudhatu safara isaallee ni safarsifna. Hangam takka consumption isaa hangam, qaruuraa hanganaan fixaa, bakka hanganaan fixaa. Isa isaan umrii hanga inni fayyadameen baay'ifnee hangana fayyadame jennee booda shalayna. Inni biraa other ethnic origin saba kamirraa dhufe, religion isaa kan, belief isaa, ni duudhaa isaa, amantiin dirqee isaa dhufe, saba isaa ni gaafanna. Kana booda inni xumuraa functional inquiry jaanii systemic review. Sistema qaamaa isaa guutuu laaluudha jechuudha. This is a detailed account of sign and symptom. Mallattoo irra mul'atuu fi qaamarra jirtu kana hunda detailii isaa sistema qaamaatiin mataarraa hanga miilaatti kan keessa laalu. Head to toe. Mataarraa hanga quba miilaatti. Most reviews of system question yeroonii fi sistema qaamaa kana laallu pertain to symptom but on occasion some clinicians also include disease. Sistema qaamaa kana laaluudhaaf yeroo takka takka mallattoo irratti illee hunduu ni ilaalla. Yeroo taan ammoo guutuma laalla. If patient remember important illness yoonii fi dhukkubsataan kun dhukkuba isa qabe kana qabee yaadatu taate as you ask question dhugaanii fi sistema kana tokko tokko laaltu gaafii ati gaafattu kana irratti yoo waan dhukkuba yaadatu jiraate you should record and present such important illness. Galmeessiteeti present illness keessatti yookaan past history keessatti dabalatta. Yeroo systemic review irra geessee ati gaafattu yoo waan haaree yaadate. Some clinicians do review of system during physical examination. Doktorootni takka takka systemic review kana hoggaanii fi qaama kana qorachuu jiran wajji gaafatan. Fakkeenyaaf asking about ear for example they examine the hoggaa gurra kana qorachuu jirani waa'ee gurraa gaafatan takkaa gurri kun maarreessitee jaanii. If patient has only few symptoms yoonii fi dhukkubsataan kun mallattoo muraasa qofa qabaate malli kun barbaachisa. This combination can be efficient. However, garuu if there are multiple symptoms yoo mallattoo hedduu qabaate follow of history and the examination can be disrupted. Yoo mallattoo hedduu taate barreessuudhaa fi gaafachuun kun waan sitti ulfaatuuf adda addaan godhu qabda. Seenaa gaafattee san booda review of system itti deebita. Present illness fi past jalatti galmeeffatta. Systemic review has at least 3 purpose. Kaayyoo 3 qaba systemic review kun yoo xiqqaate. Tokkoffaa it give clear understanding of present illness. Dhukkubnimmaan tana isa jiru kun kana jechuu si dandeessa taakka. Lammaffaa it is double checked on history of present illness. Seenaa inni sitti hime san irratti lammaffaa mirkaneeffannaa. Sadaffaa it guide examiner to concentrate on specific symptom. Yeroonii fi qorannaa qaamaa geggeessu namni qoratu kun sistema tokko irratti akka xiyyeeffatee qoratu. San si gargaara. When he is in a hurry, dhugaa jarjara jiru. One should know that there is no need to repeat complaint already recorded in history of present illness. Wanni ati beekuu qabdu irra deebitee galmeessuun sin barbaachisu waan reefu qotamte. Irra deebitee galmeessuun sin barbaachisu. Systemic review kana yeroo laallu akkamitti katama bakka irraa ka'uu qaba. Formiin isaa jalqaba jeneraal jetta. Generaalii kanarra maaltu katabama? Usual weight kiiloo isaa duraanii recent weight change dhiyeenya kana jijjiirama ulfaatina. Any clothes that fit more tightly or loosely than before. Huccuu duraan qabdu ta'ammaan tana irra fifiitu irra taa'uu didde. Weakness, fatigue, fever.
laafina qaamaa fa'aa, dadhabbii fa'aa, layidaa fa'aa kun nama jeneraalii jala katabamu. Hatti aanu heentiidha. Head, eye, ear, nose, throat. Headii irratti maaltu katabama? Maaltu ilaalama? Headache fa'aa, dhukkubbii mataa ni qaba. Head injury fa'aa, mataan kun miidhame. Dizziness, lafti maruunii fa'aa, light headedness, joonjii fa'aa. Lafti maruunii salphaa jechuudha. Ija irratti hoo vision, glass or contact lens. Harkaasaa tanan ilaalama. Manzaraa fayyadameeti waa ilaala. Last examination kana xumura irratti yoom godhamee peenii fa'aa qabdi. Dhukkubbii diimina fa'aa, imimmaan hedduun keessaa yaa'u, wanni ilaalu lamatti fakkaachuu, waa arguu fa'aa dadhabuu, ispootii wanni akka tuqaadhaa ija tanarra jiraachuu, gilaakoomaa fa'aa qabaachuu, dhukkuba ijaa waa arguu nama dadhabsiisu, kaataraaktii ammoo waan ija gurraatti tan nama addeessu fa'aadha. Ijarra kanaan ilaalama. Gurra irratti hoo hearingii ilaalama. Dhageettii, tinnitus, gurratti iyyuu, continual noise in the ear, gurratti iyyuudha tinnitus jechuun. Vertigo jechuun daddaaquu jechuudha. Baalaansii eeggachuu dadhabee. Sensation of loss of balance, baalaansii isaa eeggachuu dadhabuu. Earache, dhukkubbii gurraa, infekshinii gurraa, dhangala'aan gurra keessaa discharge. If hearing is decreased, yoo waa dhaga'uun isaa tuni akka xiqqaatte taate, use or non-use of hearing aid, waan ittiin meeshaa nama dhageessisuuf fayyadamu jiramu fayyadamutti hin jiru. Funyaan irratti of nose and sinus, funyaanii fi sinus irratti wanni ati laaltu frequent cold, ammatti qabbanaawaa oolu. Discharge, qabbanti funyaanii yaa'u jechuudha. Dhangala'aan funyaan keessaa yaa'u. Itching, funyaan kun fa'aa keessi nyaachuu. Hay fever jechuun layidaa sababa alerjikiidha. Nose bleeding, funyaan keessaa dhiigni fa'aa yaa'u. Sinus trouble, rakkoo sinusii tanaa cinqamaa oolu. Throatii, kokkee tana liqimsituu tanarratti, mouth and pharynx irratti afaan kana keessa yeroo laaltu condition of teeth, haala ilkeedha, haala irgoo, bleeding gum, irgoon dhiidi. Dencharii qaba, artificial teeth jechuudha, ilkee artificialaa. If any, yoo qabaatu taate how it fit, akkamitti itti kaayan. Last dental examination, xumura ilkee tana yoo qorate, sore tongue, arrabni madaa qaba. Dry mouth, afaanni goggoganii. Frequent sore throat, amma laagaan dhukkubaa oolti. Hoarseness, haalni hasaasaa dubbachuu hin danda'u. Neck irratti hoo maal ilaala? Morma irratti laampii fa'aa yookaan swollen gland, xannacha dhiitame yookaan waan akka firiidhaa ta keessa deddeemtu. Goitarii jechuudha. Peenii qabaa, mormi kun ni dhukkuba. Stiffness in the neck, mormi kun walitti duuba gogeeti gajjechuu fi dida. Lymphoglandular system, lymphatic system jechuun bakka xannachi xixiqqisheen jiru. This include enlarged gland, xannacha guddatee of keessaa qaba. Lump in the breast, waan akka firiidhaa harma keessatti deddeemtu yoo jiraatte. Discharge from nipple, fiinxa harmaa keessaa dhangala'aa yoo yaa'e. Goiter with or without heat or cold intolerance, xannachi thyroididhaa yoo dhiita'e namtichi kun oowwa kan dandeenye yoo ta'e yookaan immoo qabbana kan dandeenye yoo ta'e. Descent of testis, haala cidhaansaa itti gabbahan. Respiratory system irratti maal ilaalan? This is include inquiry about history of seenaa akkamii, seenaa nuti gaafan kaafiifa. Qufaa qaba, qufaan isaa suni ispuutamii qaba. Akii yoo qabaate odoriin isaa ka akkami, fooliin isaa ni ajooyti, halluun isaa ta'a akkami, hangisii ammauntiinsii hedduudha. Hemoptysis, yoonii fi afiin isaa dhiiga qabaate. Difficulty of breathing, hafuura fa'aa baafachuu yoo dadhabe. Wheezing, xiixxiit fa'aa yoo jiru hafuura baafatu. Asmii fa'aa, seenaa asmii fa'aa. Pulmonary TB fa'aa, chest pain fa'aa, dhukkubbii qomaa fa'aa kan asirra gaafan. Cardiovascular system irratti hoo seenaalee akkam fa'aa? Dyspnea. Dyspnea jechuun hafuurritti cituu jechuudha. Difficulty of breathing. Hangamta akka hafuurritti cita hoggaama hangamta akka dalage. Palpitation. Onneen tuni akka nama fiigeetti yoo dhawatte jechuudha. Dhawannaa isaa ofirra yoo dhage. Orthopnea jechuun hoggaa duudaan ciise hafuurritti citu.
difficulty to breathe in lying position. Paroxysmal nocturnal dyspnea jechuun halkan keessatti hoggaa rafu hafuurritti citee ukkaamamee hirribaa ka'u. Kaaf qufa'aa ni qaba. Qufa'aan isaa diraayidha moo piroodaaktiivii? Aakii qaba moo gugguba? Heemoptiisisii. Aakiin isaa dhiiga qabdi. Chest peenii. Qomaa dhukkubaa. Yoo qomti dhukkubde charaakteriin sii ta'a akkam amallisii ni dirti moo? Akkanumatti akka waan namni lafa qaqqabeetti dhukkubdi moo? Lookeeshiniin isaa eessa? Ni deemti raadiyeeshinii. Yoo ta'onnee taate dirqama saayitiin isii qoma bitaa kanarraa eegaltee asiin karaa mormaa kana ol deemtee karaa asiin harka bitaa kanarratti ichi deemti. Raadiyeeshinii qabaachuu qabdi. Kan biraa saayinkooppii fa'aa gaafatta. Of wallaalee lafa dha'uu jiru. Feenti ta'e haayiparteenshinii. Isweelingii ofiitti miilli faanii ta'uu faalaalan. Gaastiroointestaayinaal irratti seenaalee akkam difficult of swallowing waa liqimsuu dadhabuu. Heerti barni singiggoo jechuudha. Gubaa laphee, nooziyaa, lolloncii, voomitingii, naqqisaadha. Abdoominaal peen dhukkubbii garaati. Konstipeeshinii, gugguga sagaraa, diyaariyaa, food intolerance nyaata dadhabuu, excessive belchingii, hedduu deeqqifachuu, or passing of gas, gaazii hedduu yaasuu jechuun takka hedduu dhuufuu, frequency of bowel movement amma sagaraa taa'uu, including color and the amount of stool pass. Halluu sagaraa saniitii fi hanga inni baasu. Rectal bleeding karaa sagaraa ittiin baatu kun dhiiguu fa'a, hemorrhoidii fa'a, jaawundiis, biica'uu, ijaa fa'a laalan. Genitoo urinary system irratti urinary tract karaa fincaan ittiin ba'an kanarratti history of flank pain. Flank pain jechuun mudhiin tun dhukkubdi. Polyuria fincaan hedduu qaba. Nocturia halkan fincaanii itti heddummaata. Pain of micturition yeroo fincaanuu deemu dhukkuba. Passage of blood retention stream of urine fincaanii wajjin dhiigni baha. Change in color of urine halluun fincaanii jijjiiramu. Urgency mudduu frequency ammatti deddeebi'u. Hesitancy hoggaan hin fincaanii jeegat taa'e fincaan kun dhufuu fi diduu. Dribbling irraa cituu diduudha kun dhabdhab jechuudha. Incontinency qabachuu dadhabu. Yookaan immoo passage of stone during urination hoggaa fincaanuu fincaan sanii wajjin faan dhagaan bahu. Seenaa akkanaa tana gaafan. Genitaal irratti qaama saalaa irratti warra dhiiraa history of hernia seenaa hullufaa gaafan. Hullufa. Discharge from urethra. Urethra kana keessa dhangala'aan faan irraa yaa'u. Sore on penis. Qaama saalaa kanarra madaan jira. Testicular pain. Cidhaan kun ni dhukkubanii. Maasii qabaanii iitawa. Undescended testicle. Cidhaan isaa kana killeen keessa hin jirtu. Past history of sexually transmitted disease kanaan dura seenaa dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabranii qaba. Warra dubartootaa irratti maal gaafan? History of vaginal discharge. Dhangala'aan karaa qaama saalaatiin yaa'uufa. Itching nyaachuufa. Including their treatment wal'aansa isaan fudhatanillee. Kabiraa menstrual history gaafan seenaa xuriidha, seenaa laguudha. Age at menarche. Menarche jechuun gaafa menstruation jalqabatti eegalte umrii isii gaafanna. Regularity wal fakkeenya isii, frequency isii and the duration of bleeding hanga dhiigni sun irra turu guyyaa isaa. Amounts of bleeding hanga dhiigni sun yaa'u. Last normal menstrual period amma yeroo isa dhufte kana irraa xumura yoom irraa dhaabbattee dhufte. History of dysmenorrhea. Dysmenorrhea jechuun hoggaa xuriin irraa yaatu san garmalee garaan dhukkubu jechuudha. Age at menopause yookaan xuriin irraa dhaabbatte taate umriitti irraa dhaabbatte. History of postmenopausal bleeding seenaa eega xuriin irraa dhaabbattee booda dhiigni dhufuudha. History of bleeding between period seenaa ji'a jidduutti dhiignitti dhufuudha. Yookaan immoo seenaa bleeding after intercourse eega walqunnamtii saalaa godhanii booda dhiigni yaa'uufa. Seenaa kana gaafan. Integumentary system irratti iskiiniidhaa fi heeriidhaa fi neelii irratti gogaa rifeensaa fi qeensa irratti history of dry or moist skin qaamni isaa kun ni goggogamu hojiidha. Raashii qaba, waaturra faffaca'e, alsarii qaba madaa.
Artikaariyaa qaba. Artikaariyaa jechuun orbobbii qaba. Hair distribution isaa akkamii? Faffaca'insa rifeensa isaa. Pigmentary change halluun jijjiiramte moo hin jijjiiramne? Change in color and shape of fingernail. Halluun qeensaa ni jijjiiramte. Akkami bifti isaa? Ni jajallate moo fal'aana fakkaate moo akka qottorruu lukkuu fakkaate? Ni ilaalla. Musculoskeletal system irratti, lafee fi maashaa irratti history of bone deformity. Seenaa jajallachuu lafee, joint pain dhukkubbii, humna yookaan immoo swelling ta'uu. Limping jechuun hokkola jechuudha. To work with uneven step because of injury or disability. Sababa qaama hir'uu ta'eef ajjechuu dadhabuu jechuudha. Loss of function of limb. Humniti suni dalagaa dhiisuu, jointiin sun leg swelling, miilli ta'uu fa'a. Central nervous system irratti maal gaafanna? History of fainting. Fainting jechuun sababa blood pressure dafee gad bu'eef namni kufuu jechuudha. Seizure gaggaba. Weakness laafina. Paralysis jechuun ammoo laamsha'uudha. Numbness haduudu yookaan loss of sensation miirritti dhaga'amuu dhabu. Tingling sensation cicciniinuu dhabu yookaan dhawachuu jechuudha. Tremor hollachuu. Other involuntary movement hollachuu jechuu harki. Insomnia hirribni faan qabuu diduu. Poor memory waa yaadachuu fa'aa dadhabuu. Headache. Disturbance of speech haasoyin jeeqamuu jechuudha. Dubbachuu fa'aa dadhabuu. Disturbance of sphincter control. Sphincter jechuun surriftuu jechuudha. Kan fincaan fa'aa to'attu, sagaraa fa'aa to'attu, kan to'achuu dadhabe. Delusion fa'aa yoo qabaate. Delusion jechuun false belief dhara amanuu jechuudha. Waanuma hin jirre takka akka ni jira jettee of amansiisu. Hallucination. Hallucination jechuun false perceptionidha. Perception of somebody or something that is not really there. Waan dhugaadhaan as hin jirre takka ni jirti see'u. Fakkeenyaaf hoggaa mana ol seentu mana kana keessa jawwee jira jetta seeta manni dukkana. Hoggaa ifaa yeroo san hallucination jaaniidha. Hoggaa ifaa ibsite hin jirtu. Akka hin jirtuumi. Yoommoo kanuma inni hin jirre eega ifaa ibsitee akkasumatti ni jirti si fakkaate illusion jaaniidha. Illusion itti ol guddatti. Kabira general technique of physical examination. Physical examination qorannaa qaamaa kan godhuudhaaf malli itti fayyadamu. Physical examination jechuun qorannaa qaamaa nama tokkoo jechuun examining patient body to present and absence of physical problem. Kun qaama kanarra ni jirti moo hin jirtu fayyamoo fayyaa miti itti adda baasuu mala. Gooliinsaa galmi physical examinationidha. To obtain valid information. Haala fayyaa dhukkubsataa kanaan wal qabatee odeeffannoo sirrii fudhachuu. Health history fudhattee seenaan inni afaan sitti hime sun subjective data. Wanni inni afaan sitti hime. Garuu physical examination ati wanni qaama irratti ilaaluu deemtu kuni objective data jaani. You will conduct a comprehensive physical examination yeroo gaggeessitu mataarraa hanga gadiitti. Head to toe jaani. Most new patient or being admitted patient in hospital. Namama dhufees ka ciisees mataarraa kaaftee hanga miilaatti. For more problem oriented or focused assessment illee ni gaggeeffama. Focused assessment akka jalqabarra ilaalletti kaanii problem san irratti xiyyeeffatu. Presenting complaint will dictate what segment of examination you elect to perform. Eessa qorachuu si barbaachisa? Bifa akkamiin qorachuu si barbaachisa? Waanjuu si mirkaneessa. Focused assessment.